هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردوتوتا ولا بوتوب جرتو أرى ولا لو جوي جتتك عشان يدبسوا في أكنا هردوتان سمان اسمنا فيرا ولا بوتو سبسكرايب لايك شير قوتشو إن الرام فتنا أكو مولينيو بينور فيسبوك في تويتر انستغرام وندر سوشيال ميديا كنا رواني ديماجر waa'ee Jawaarii fi Abiyyiiti. Keessattuu Abiyyi Jawaariin qeequu isaarratti Jawaariin maqaa dha'uus baatu kallattiin inni deemuuf ni beekama. Miidiyaa warroonni paaspoortii biyya alaa qaban kan miidiyaas keessatti banatanii uummata diiguuf Itoophiyummaa tokkaa jiran irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi akka dhaabatan akeekkachiisee jira. Kun ammoo kallattiin Jawaarii fi OMN akka ilaallatu beekamaadha. Maqaallee dha'uu baatu Abiyyi kallattiin akka Jawaariin dorsisuuf jedhe beekamaadha waan shakkii hin qabne. Kanaaf yommuutu Jawaar tokkoffaa Abiyyi 4 kiiloo seenuudhaaf gahee guddaa akka taphate Jawaarii fi qeerroo akka ta'e nu hundinuu beekna. Qeerroo 5,000 oltu dhumatee nama 23,000 oltu itti wareegamee itti miidhamee itti madaahee. Kanaafuu Abiyyi akkanumatti deemee achi hin seenne Jawaariin silaa galatatu malaaf malee qeequu fi doorsisuun hin maluuf ture. Akkuma isin beektan torbaan lama dura lillistoonni sirna durii OMN akka cufamu jettee turte. Abiyyis dhufee irratti dabalaa jira. Keessan Daani'el Kibriit fa'aa warri 4 kiiloo jiran waan dhiibbaa irratti godhaa jiran fakkaata. Abiyyi illee Oromoodha ni jaalannaa, haa ta'u garuu hudduu Habashaa jalaa akka inni bahu asumaan dhaamsa dhaabna fi Habashaa jalaa bahii Oromoo miliyoona 50 jala hiriirii jennaani. Fakkeenyaaf Abiyyi silaa wanni inni hubachuu qabu deengadda gaafanni deengadda noobel piraayizii injifatee Amaariin akkatti jala fiigu kun hiriira hin baaneef argaa jirtan. Hiriira gammachuu godinoota hunda keessatti qabee Oromoodha. Inni garuu ammoo Oromoo dagatee waa'ee Oromoo dhiisee Amaara dantaa isaa hin qabne jala fiigutti jira. Kanaaf ammoo Abiyyi illee akka gara Oromoo deebi'u sirrii hin jiru. Yeroo inni sirrii hin jirre hin ka'in. Yeroo inni sirrii jiru ammoo ni deeggarraa jechuudha. Maaliifii kanuma jireenya akkanaa yeroo inni sirrii jiru deeggaruudha. Gandummaaf warra immoo Abiyyi Jimma ta'eef akka waan Abiyyi Jimmaan bulchaa jiru warra Jimmaa namarratti duuluuf yookaan Abiyyiin osoo inni dogongoree kararra hin jirre Jimma ta'uu isaa qofaaf warri deeggartan sirrii miti. Waan akkanarra dhaabadhaatii haqarratti deemaa gandummaa lafa kaaya ganda kiyya yookaan Abiyyi Jimmatti dhalatechaaf Abiyyiin karaa dogongoraa deeggaruun sirrii miti. Abiyyi Jimmatti dhalatus Itoophiyaa guutuu bulchaa jira waan ta'eef yeroo inni sirrii jiru ni deeggarraa. Yeroo inni kararra hin jirre mootu dhaabadhu kararra hin jirtu jenneeni qe'inaa jechuudha. Kanaafiyyuu Abiyyi amma akkuma isin arguu jirtan waa'ee Oromoo dagatee Amaaruma jala fiiguutti jira. Garuu ammoo Amaarri dantaa isaa hin qabdu. Hayyee ammaaf walaloo jawwee jettu tanaan isinii dubbisa. Na dhageeffadhaa isiniin jedha. Namni warqii hin beekne sibiilalas warqii si'a. Namni daakkaa hin beekne akkamittiin garbaci'a. Warqii osoo hin beekin fuutee carqiin jijjiirta. Oromoo Amaarotti jala maaf hiriirta? Warqii jechuun Jawaarii Maandeellaa Oromootaa fi xaawaqoo guutuutti sanyii isaatu goota. Jawaar jechuun uummata maaf tuttuqxu? Ibidda harkumaan qabsiiftan kanatti maaf gubattu? Jawaar ija Oromooti isa laaltee waa gartuun. Qabsoo qeerroo wallaaltee maaliif doorsisti jartuun? Jawaar gurra Oromooti isa ittiin waa dhageettuun. Seenaa kalee dagattee maaliif of tuulti jartuun? Mana dhagahaa warri Jawaar dorsiftu waggaa hedduu dadhiisii halkan tokkoof hin bultu. Jawaar miidha Oromooti miilota namaa 5 warra kalee Oromaayee amma afaan banan. Wanti Oromoon hundi Jawaar kana deeggaruuf isatti guyyaa adii waan diinatti hurrii maruuf. Wanti qeerroowwan hundi Jawaar kana dhageeffatuuf isatu diinaaf bakka dhabee waan Oromoo hammatuuf. Sirna Oromoo miidhu takka ajandaan goone takka kutaa fi gandaan Oromoo addan qoonne. Takka amantaaf kutaan qoqqoodee addan baafne. Takka sirna dulloomaa jaalatamuuf hin kaafne. Takka gosaa fi lagaan Oromoo addan hirre. Takka paartii Oromoo sobaa walitti hin dirre. Mee maaliif irraanfattu seenaa fi gocha isaa? Mee dorsisuu duratti itti yaada gachiisa? Kalee golaa fi hundaa walitti isin hin guurre. Tokkummaa keessan ijaaruu fi dajibbiinsaa murre. Nama tokkummaa ijaaruuf paartii walitti harkisu. Kana yoo isin tuttuqtan uummanni akkamiin callisu? Dhagaa dubbii dhumaa kaadirootaaf caasoyni abjuu biraa abjadhaa kun hin taane haasoyni. Jawaar tuquu barbaannaan nama bulchitan dhabdu. Biyya balleessuuf deema summiin isin keessaa maddu. Uummanni isin deeggarraa waan isin amane seetu. Olaantummaa argannaan akka takfii ceceetu. Jawaar kana tuttuqunan deeggarsi keessan meetu.
wayyaanee dhabbaan keessanii bareechinee isin beeyna dhaloota bara keessanii bocnee dhalootaaf kenna jetti walaloon ta'a guddisaa jaadam saaddotii. Kanaafuu duulli Jawaar irratti gaggeeffamu jiru doorsisaan Jawaar irratti gaggeeffamu jiru akka dhaabatu asumaan dhaamsi kiyya dabarfadhaa kun waan sirriitii miti. Abiyyi yeroon sirri hin jirre dura dhaabannaa Jawaar yeroon sirri hin jirre dura dhaabannaa hundiyyuu kenna Abiyyis ni jaalanna Jawaaris ni jaalanna hundi Oromoodha waan ta'eef garuu yeroo isaan Abiyyi dogongore sitti dogongore dhaabadhu jennaani yeroo Jawaar dogongore sitti dogongore dhaabadhu jennaani jechuudha. Kanaafiyyuu amma Abiyyi osoo Getaachoo Asaffaa hin qabin osoo Getaachoo Asaffaa dandeettii Getaachoo Asaffaa qabee hidhuu hin argatin dhufee Jawaar hin doorsisuun sirrii miti. Isa uummata keenya toorchi godhaa ture isa nama meeqa hidhee isa nama meeqa ajjeesaa waliin qabu osoo hin danda'in Jawaariin ka heera mootummaa irratti hundaa'ee qeeqa kaasaa. Kanaafiyyuu Abiyyi yoo dhugumaan mootummaa ta'e yoo dhugumaan nama biyya tanaaf hin taane ka hidhuu fi doorsisuu taate silaa Getaachoo Asaffaa qabu qaba. Ammaaf Jawaar ammoo waan balleessas hin qabu. Wanni kun sirrii miti kanarra dhaabadhaa jechuun kana hundaan nama hin gahu. Kanaafiyyuu Abiyyi waan dandeettu dhaani jennaan gowwaan galee niitii dhaanii isa yoo taate malee yoo dandeettii dhugumaan qabaatee jedhe deemee Getaachoo Asaffaa seeratti dhiyeessuudha. Jawaar uummata toorchiin goonee nama hidhatti dararaan turre mallaqa biyyaa saamaan turre jechuudha. Qeerroo waliin uummata waliin qabsaa'ee akkasuma immoo mirga uummata Oromootiif qabsaa'ee malee takkaa mirga namaan hin dhiibne takkaa nama hidhatti guuree hin ajjeesne takkaa nama toorchi hin goone takkaa nama miila irraa murre ka silaa namarraa miila muraa ture ka nama toorchi godhaa ture nagayaan taa'u jira. Jawaariin ammoo ka sirna wayyaanee san qeerroo waliin gargaaree achii kaasee Abiyyiin achirratti baase Abiyyi ammoo afaan guuttatee isa doorsisuun sirrii miti. Dhaamsi kiyya kanumaa hordoftoota walaabutuuf haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti laayik sabskiraayib yaada koomentii irratti yaada keessan naa kaayaa isinin jedha galatoomaa baay.